Ashama daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa irraas qophii gabaabaa bakka irratti dhaabbanni irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkuma beekamu gaa namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma telegiraamii keenya ashamteek jechuudhaan wantoota garaagaraa irraa argachuu dandeessu. PDF ilee garaagaraa akkasuma gaafiilee fi faayinaala garaagaraa irraa argachuudhaaf ashamteek telegiraamii keenya descriptionii jalaan seenuu dandeessu. Arrammoo akkuma baallama walii qabnetti bank reconciliation kanarratti example hojjechuudhaaf example isaatirratti kan dhaabbanne arrammoo gaa example tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Example jalqaba kanarraa kan eegallu ta'a. Jalqaba format for bank reconciliation wantoota sadiin asitti arginu kana barreessuu qabnaa jechuudha. Jalqaba format for bank reconciliation barreessina. Itti aansee abbicha kaampaanii sanii bank reconciliation isaa maqaa isaatii wajjin barreessuu qabna. Akkasuma guyyaa itti bank reconciliation kun itti xumurame yookaan itti hojjetame barreessuu qabnaa jechuudha. Egaa kana jennee formulaa yookaan adeemsa ittiin transakshinii keenya keessatti barreessinutu jira. Inni kun isa asii gaditti arginu kana jalqaba irratti kan inni jedhu bank balance according to bank record jedha. Herreega baankiitiin akkaataa baankiin itti galmeessu. Bank balaansii san akkaataa baankiin itti galmeessu jalqaba kan ilaallu ta'a. Haga adjust cash balance isaatti. Haga hisaaba sirreeffametti. Hisaaba sirreeffamaa bank balaansii san jechuudha. Inni erga akkana jenneen addition of deposit not in the bank or deposit in transit kan as dura dabarsee deposit in transit san jechuudha. Inni kun kan maal godhamuu qabu addition katee itti ida'amuu qabu. Inni kun kami galmee kaampaanii ta'ee kan baankitti hin galmoofne. Deposit ta'ee not in the bank kan baankitti hin galmoofne asitti barreessamuu qabaa jechuudha. Inni itti aanu bank error that understate bank balance. Dogongora baankichaa irraa bank balaansii garte yookaan understate asitti barreessinu ta'a jechuudha. Kan understate yookaan kan gad bu'ee jechuudha. Baankii kam bank balaansii dogongora irratti nuti idaan irraa kan gad bu'e. Inni itti aanu deductidha. Deduct yeroo jennu deduction by the depositor not by bank. Outstanding check wanta as dura dabarsine ammas kun outstanding check jechuun cheekii namaaf kennitee kan baankiin irraa ati garuu kan irraa hirriftee cheeka kan kaampaanii keetirraa hirristee kennitee garuu baankiin irraa hin hirrisne san jechuudha. Inni kun maali galmee kaampaaniin galmeesse kan baankiin hin galmeessine jedhama jechuudha. Galmee kami baankii kaampaaniin galmeesse kan baankiin hin galmeeffanne jechuudha. Outstanding check jechuun. Inni dhuma bank error that overstate bank balances. Hisaaba akkaawuntii sirreeffamee itti ida'amu. Hisaaba akkaawuntii kan laalamerraa kan sirreeffamee itti ida'amu yoo jiraate kan asirratti barreessinu ta'a jechuudha. Next finally adjust cash balance. Hisaaba sirreeffame isaan asii olii kana addition goonee deduct goonee kan itti barreessinu ta'a jechuudha. Inni itti aanu bank balance according to depositors. Herreega baankii ta'ee akkaataa kaampaaniin itti galmeessu yookaan depositarri itti galmeeffatu jechuudha. Inni jalqabaa add additions by bank not recorded by depositors. Credit memorandum jennee kan as duratti dabarsine jechuudha. Credit memorandumiin kan add godhu waan ta'eef inni kun galmee baankii ta'ee kan kaampaaniitti hin galmoofne.
kaampaaniin hin galmoofne jechuu isaa. Wanta kaampaaniin hin galmeessine adii kan aadi ta'uu qabu san asirratti barreessinu tahaa jechuudha. Inni sun kami not plus interest collection dhala walitti sassaabuu san fa'aa interest revenue galiis fa'aa on checking account isaan kanneen kan hafan kan credit memorandum ni laate jechuudha. Addition ta'ee baankiidhaan garuu kan kaampaaniin hin galmeeffanne credit memorandum jennaan jechuudha. Inni itti aanu depositor error that understate that depositor cash ledger balances maallaqni kaampaanii hisaaba sirreeffamaa ledger yookaan daftarii baankichaatiin kan hir'isu kan qabu kan hir'isuu qabu jechuudha. Kamal ta'e o understate akkuma as gubbatti jenne bank error that understate bank balances akkuma baankiinis dogongora ida'ee mul'iseerraa kan understate godhu jira. Akkasuma kaampaaniinis wanta dogongorerraa kan understate godhu qabu jira jechuudha. Isa kana sub totally as olitti argine kan addition goonaa jechuudha. Isa bank balance according to depositor record wajjin. Ergasii deducted kan dabarru ta'a. Deduction by bank not recorded by depositors. Wanta baankiin deduct godhee kan kaampaaniin hin godhin wantoota kan as duratti fakkeenya isiniif godhee price checking price cost checking balance kana fa'a. Cheeka ati irraa badaleetu san maallaqa irraa hir'isuu isan fa'a. Wantoota garaagaraa kan irraa hir'ifamu jira. Isa san ati kan deduct hin godhin garuu baankiin kan deduct duraa godhe barreeffamuu qaba jechuudha. Inni kun kami debit memorandum jennaan walumaa galattu deduct kan godhe baankiin garuu ati kan quba hin qabne waan deduct ta'e not sufficient fund check akkasuma service charges isaan kanneen kanaa jechuudha. Inni xumuraa depositor error that overstates the cash ledger balances. Hisaaba daftara yookaan ledger balansii dogongore itti ida'amu. Wanta inni dogongoree gad xiqqeesse wanta inni dogongora lakkoofsaatiin wal dabarsuu fa'aa isa kana wantoota inni xiqqeesse kan nuti overstate goonuu jechuudha. Adjust cash balance akkuma isaa asii olitti argine kan baankii walitti araarsinaa jechuudha. Reconciliation walitti araaramaa jechuudha. Okay, my example isaatti kan dabaru ta'a haala kanaan kan ibsanii. The bank statements for ABC company indicate a balance of their 35,978 as of on July 31. The balance in cash in ABC company ledger of same date 254,999 isa kana kan barreesse jechuudha. Baankiin akkaataa itti baalaansii kaampaanichaa barreesseen 300,000 fi 35,000 fi 900 fi 70 fi 8 barreesse jechuudha. Garuu kaampaaniin 200 fi 54,900 fi 90 fi 9 kan barreesse jechuudha. Isa kana kaampaaniidhaan akkatti waliin sirreessuun as jalatti kan ilaalu ta'a. Akkasuma additional information kana kan qabu ta'a ammas. Deposit of July 31 not recorded in bank. Wanta kaampaaniin barreeffate garuu kan baankiin hin barreessin 800 fi 16 barreesse jechuudha. Outstanding check kaampaaniin namaaf barreessee ture. Hashtag 911 jechuun daftarii irraa fuula 812 irraa qarshii hagana
outstanding check godhe fuula akkasuma 878 irraa hagana godhe akkasuma 883 hashtagin kun dabtarii fuula isaa bakka inni irratti barreeffate fuula sanarraa hagana baasu isaa achirratti barreesse jechuudha. Wanni nuti ilaallu isuma kana laalla maallaqa kana. Inni kun akkuma descriptioniidhaaf kan dhufe ta'e malee inni nuti ilaallu qabnu maallaqa jechuudha. Inni itti aanu note plus interest of bir 8 collection by banks interestiin nuuf walitti qabame 8 baankiidhaan jechuudha. Credit memorandum jennaan. Credit memorandum addition waan ta'eef akkasuma note recorded in cash receipt journals bir 4 fi 8 8 kan kaashiidhaan hin galmoofne jira jechuudha. Akkasuma bank service charges akkasuma debit memorandum jechuudha. Debit memorandum deducts waan ta'e not recorded in cash payment journal bir 18 qarshii 18 bank service kan deduct godhu jechuudha. Akkasuma cheeka hashtag 879 maallaqa Dibatorba fi 32 to XYZ company on account recorded in cash payment journals as per 723.26. Inni kun wanta wal jala dabare wanta kaampaaniin itti barreessee fi wanta baankichi barreesse dogongora itti barreeffamedha jechuudha. Bakka 732 jedhamu 723 godhee bakka 23 kana wal jijjiirame jechuudha. Inni xumuraa not sufficient check bir 100 qarshii 100 not sufficient check barreessee jira jechuudha. Okay, mee akkaataa itti formula olitti dubbanne kanaan ilaallu. ABC Company Bank Reconciliation July 31 2000 bara kana wajjin kan barreeffame ta'ee jechuudha. Inni jalqabaa cash balance according to banks. Herreega baankiitiin akkaataa baankiin itti galmeessu. Baankiin akkamitti galmeeffatee inni asitti 300 fi 35 fi 78 jee barreeffate. Wanta baankiin godhe. Jalqaba formulaan wanta baankiin barbaadu hunda barreessu qabna. Wanta baankiin wal qabatu hunda. Inni jalqaba akkasitti barreessu ta'an itti aanee add goona yookaan credit memorandum addition of depositor note in bank balance statements deposit in transit. Inni kun wanni deposit transit yeroo jiru kaampaaniin kan galmeesse garuu baankitti kan hin galmoofne jechuudha. Akkas duratti dabarsinetti wanta baankiin kaampaaniin galmeesse garuu baankiin hin galmeessine asirratti barreessine. Yeroo asirratti ilaallu kunooti deposit of July 31 not recorded in the bank wanta baankiin hin galmeessine kan garuu kaampaaniin galmeeffate 810 tuqaa 20 asitti barreeffannaa jechuudha. Akkasuma deduct wantoonni deduct ta'an maali? Outstanding checks jennaan jechuudha. Outstanding check maali? Kaampaaniin haala barreeffamaatiin cheekii kennee kan kaampaanii biratti galmaa'u ta'ullee hanga abbaan cheeka fudhatee maallaqa baafatu baankiin kan hin galmeessine. Amma abbichi maallaqa san dhaqee fudhate jechuudha. Outstanding checking waan fudhateef baankiin isa kana deduct godhee akka barreessu ta'a jechuudha. Inni kun yoo walitti idamu ta'u 1544.90 dhufaa jechuudha. Okay. Isa kana wali fixnee jechuudha. Adjust cash balance qofaatu nufaaf. Isa kana akkam goona cash balance according to bank record fi deposit note in bank statement kana add waan ta'e addition kanaa fi cash balance walitti ida'an. Erga walitti ida'annee deduct or outstanding check kana hunda isa olii kanaan hir'ifnaa jechuudha. Yeroo hir'ifnu deebisaa isaa adjust cash balance isaa argannaa jechuudha. Inni itti aanu cash balance according to depositors records jedha. Herreega baankichaa ta'e akkaataa kaampaanii itti galmeeffatu.
kaampaaniin as gubbatti akkuma ilaalle 200 fi 54 fi 999 jee kan barreeffate ta'a jechuudha asitti. Erga akkana jee barreessee nuti as jalatti kan barreessinu ta'a haala kaampaaniin itti barreeffate jechuudha. Isa kana depositor record jalatti barreessina. Ergasii wanta kaampaanii irratti aadte addition by bank not recorded by depositors wanta aadte baankii irratti garuu nuti waan nuti hin galmeef nuti quba hin qabnu baankiin wanta nuuf dabalame barreessaa jira nuti garuu waan nuuf dabalame quba hin qabnu barreeffamee jira nuti nu biratti hin barreeffamne appicha kaampaanii biratti. Inni sun isa kami note plus interests isa kan interesting keenya 8 akkasuma cash receipt nagahee maallaqaa qarshii 400 akkasuma interesting keenya 8 waliigala 400 fi 8 ta'ee asirratti barreeffannu ta'a. Receipt jechuun nagaheedhaan wanta baankitti siif gale. Nuti quba hin qabnu abbichi nuti wanta tokko gooneef kan risiitiidhaan nuuf galchuu yoo ta'u nagahee mana baankichaa dhaqee kan akaawuntii keenyaan nurratti galchu ta'a nu bira hin geenye quba hin qabnu yoo baankii silkii laalle ta'e malee. Isa sun erga argine booda interestiidha wajjin barreeffannu ta'a 408. Achi booda subtootaalii isaan kana barreessina 200 fi 599 ida'uu 408 walitti barreeffannaa jechuudha. Inni itti aanus didactidha. Didact yeroo jennu not sufficient fund check akkasuma service charge akkasuma deposit error that overstate that large balances. Isa kana kan deduct irraa goonu jechuudha. No sufficient checking nuuf kennamee jira. Service charging akkasuma nu kennamee jira. Service charging by the way wanta baankii qofatti galmaa'e nuti quba hin qabne jechuudha. Adeemsa cheekiidhaan kan kafalame jechuudha. Baankiin herreega baankiitiin akkaawuntiidhaatiin abbichaaf yeroo dhiyeessu yookaan kaawwatan waa'ee ragaa kan kennuuf service charge irratti. Dhimmanni risiiptiidhaan kan galchu ta'a abbichi quba hin qabu serviisii kanarraa achitti kan waliif qabamu jechuudha. Akka no sufficient cheekiinis akkasumatti jira jechuudha kan nuuf kenname asirra olitti. Isa kana kan deduct irraa goonu jechuudha. Depositor error that overstate cash ledgeriin kun immoo kan ilaallu ta'a. Inni kun akkamitti akka dhufe yoo kan ilaallu ta'u 700 fi as gubbatti kan dhiifnee jira. 700 fi 32.26 hir'isuu 700 fi 23.26 katee kan isa errorii ta'e jechuudha. Errorii akkam error by either the company or the bank or both. Dogongora yookaan baankicharra jiru yookaan kaampaaniirra jiru jechuudha. Amma dogongorri kun kan kaampaaniirra jiru ta'a jechuudha. 9 irraa hir'isuu qabna. 9 akkanumatti irratti ida'annee jechuudha dogongora keenyaan. Yeroo irraa hir'ifni 732.26 hir'isuu 723.26 9 nuuf dhufaa jechuudha. 9 tirfii waan ta'eef kan overstate dhufee jechuudha. Overstate jechuudha. Kan overstate ta'e haala kanaan kan barreessinu ta'a. Kan nurratti ida'ame dogongoraan firratti ida'an. Akkuma as gubbatti ilaalle dogongoraan ofirra ida'anii firraa hir'isuu qabna jechuudha. Isa kana adjust cash balance isaa yoo ilaallu ta'u cash balance according to depository kana additionally nuuf kenname walitti ida'annee subtootaalii asiin nuuf kenname hir'isuu didactii kana hundaa yeroo irraa hir'ifnu akkuma bank recordiitti yookaan adjust cash balance to bank recordiitti depositor recordiinis walitti firoomee yookaan walitti reconciliation or
araarama walitti uummatanii jechuudha. Wal bira fiduudhaan wal bira qabuudhaan wal fakkeenya argatee walitti ida'amee jechuudha. Haala kana kan ibsannu ta'a jechuudha. Garuu haala kana yoo kan isiniif hin gallees ta'e example biraatiin kan ilaallu haa ta'u mee example biraattis isiniif dhiyeesseetiin jira. Example kana garuu shortly godheetiin isin garsiisuu barbaadam. Inni dubbisa kana osoo hin ta'in haala kana kan arginu ta'a. Banking statementiin keenya hundi akka ataatti leejerii kaampaaniin barreeffate isa hundi service charge jira akkasuma interest jira akkasuma check yookaan check of not been cleared by the bank waan baankitti galmeeffamee jira akkasuma office supplier jira not receivable akkasuma deposit by bank company fa no sufficient fund isa nuuf kenname kana suuta kan ilaaltan ta'a garuu nuti asirratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Ammas XYZ company bank reconciliation akkasuma June 30 212 isa kana kan ilaallu ta'a. Balance in bank statements bank statementiitiin nuuf barreeffame isa kana yoo ilaallu ta'u asirratti digdamii fi digdamii torbaa fi 275 baankiin akkaataatti galmeeffate asitti barreessinaa jechuudha. Akkasuma add deposit in transit add deposit transit inni kun wanta baankiin hin galmeeffanne akkuma as gubbatti dubbanne galmee kaampaanii ta'ee kan baankiitti hin galmoofne jechuun isuma kana kunoo XYZ depositors 234,625 but this did not appear on the bank statements kun hin argamne yookaan hin appear hin taane baankii irratti isa kana ka galmeeffannu ta'a jechuudha. Inni itti aanu deduct all outstanding checks asirratti arganne kana hunda kan barreeffannu ta'a jechuudha. Outstanding checkiin keenya wanta asirra jiru kana outstanding check jechuun maal jenne wanta kaampaanii haala barreeffamaatiin cheekiidhaan namaaf kenne kan garuu baankiin hin barreessin haga baatii jaha kan eeggatu jechuudha. Isa san asirratti ka barreessinu ta'a. Inni itti aanu correct cash balance per banks isa adjust ta'e dhuma isaatti barreessina. Jalqaba balance in bank statement plus additions minus deduct all outstanding check goona yeroo san deemsaa jechuudha asirratti. Bank in depositor records in depositor records akkamitti deposit godhee jechuudha. Baalaansii isaa depositarri yookaan abbichi kaampaaniidha. Akkuma asirratti agarreen inni 21 fi 5 fi 21 fi 537 barreessee jechuudha. Akkaataa itti kaampaaniin barreeffatetti isa san asirratti ka barreessinu ta'a fi jechuudha. Itti aani add waan ta'e cash collection by banks wanta baankiin galmeesse ta'e kan kaampaaniin hin galmeeffanne isa san asitti ka barreessinu ta'a jechuudha. Inni sun kam yoo jettan isuma asitti arginu kanaa jechuudha. Interest income fa'a isa kanneen san barreessina akkasuma check of 100 deposit by the company has been charged isaan kanneen kana kan barreessinu ta'a jechuudha. Not receivable wanta nagaheedhaan siif galee yookaan nootiidhaan kan siif galee qarshii 2,000 was collected by banks baankiidhaan kan siif galee isa kana ka barreeffattu ta'a jechuudha. Inni itti aanu deducts goota bank service charge jira no sufficient fund akkasuma deposit errors dubbiin bakka tanatti xiqqoo nama dhibataa. Inni kun dogongora maal godhe
987 godhee habarreeffate 978 godhee galmeeffate jechuudha. Bakka sanarratti wanta wal dhahee jechuudha asitti. Cheekni kun akkataatti barreeffameetu dogongoraa dhufe jechuudha. Inni kun amma 987 godhee sirriitti baankichi barreesse. Garuu abbichi kaampaaniidhaa 978 godhee 87 hate. Maal godhee asitti understate godhee jechuudha. Isa kana yoo asitti ilaallu ta'u irraa irratti 9 dhufaa jechuudha. 987 irraa 978 yeroo irristu 9 kan dhufu ta'a jechuudha. Dogongoraa asirratti kan barreeffatan ta'e jechuudha. Akkasuma didaaktii kana yoo walitti daanu ta'e 1,896.50 dhufaa jechuudha. Ergasii correct cash balance bank statement fi deposit record yoo kan ilaallu ta'u walitti firoomee jechuudha. Walitti araaramuu isaa nu agarsiisaa jechuudha. Barattoota keenya arraaf asirratti kan dhaabbannu ta'a. Yoo argaa fi kan qabaatan ta'e waa'ee example isaa kanarratti example biraa dhiyeessinee kan walitti deebinu ta'a. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan ammas subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Barnoonni keenya haala kamiin akka isin duraa wal dhahu jirus komentii jalatti wantoota irraa jirus komentii jalatti nuuf barreessaa. Wantoota sirreeffachuu qabnus komentii jalatti nuuf barreessaa. Ashaamteek jechuudhaan teelegiraamii keenyaas seentanii wantoota garaagaraa hordofuu dandeessu. Har'aaf asirratti kan dhaabbannu ta'a. Nagaatti jabaadhaa qodhaa isiniin jechuu barbaada.